Lafa magaalaa Finfinnee hektaara 46 seeraan ala qabame jedhame duuba icciitii maaliitu jira? Ashamaa nagaa fi fayyaan gammachuu fi jaalalli bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa lafa magaalaa Finfinnee hektaara 46 seeraan ala qabame jedhame duuba icciitii maaltu jira kan jedhu maddeewwan garaagaraarraa BBC walitti qabee isiniif qabadheen dhiyaadheera. Laayikii fi sheer gochuun akkanumallee chaanaalii Oromiyaa 24f warreen haaraa taatan sabskraayib gochuun akka nu deeggartan kabajaan isinin gaafadha. Hanga xumura qophii kanaattis na waliin tura. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Jamootti lafti kaaree meetira 460 ta'u seeraan ala qabameera. Qonnaan bultoonnii fi namoonni biroon dhimma kanatti burjaaja'aniiru. Shakkamaanis seeraan ala to'atameera oduun jedhu mata duree miidiyaalee hawaasaa ture. Dhimma kanarratti qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu maal dubbatu? Namoonni dhuunfaa mootummaa keessatti gahee qaban dhimmicha keessaa harka qabaachuu isaanii qorannoon nu mul'isa jechuun hoogganaan biiroo nagaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Komishinar Addunyaa Dabalaa BBC'tti himaniiru. Lafti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa Jamootti argamuu fi kaaree meetira 460 ta'u seeraan ala qabameera. Qonnaan bultoonnii fi namoonni dhuunfaan biroo dhimma kanarratti burjaaja'aniiru. Shakkamaan gochaa dhimma kanaa duuba jirus to'annoo jala ooleera jechuun miidiyaalee mootummaatti dhiyeenya kana qabanii gabaasaa turani. Namni gocha kanaan shakkamuun yeroo ammaatti dhimmi isaanii mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa dhaddacha araddaatti ilaalamaa immoo walitti qabaa boordii waldaa aksiyoona daldalaa qindaawaa Finfinnee FIT kan ta'an obbo Lammii Taayyeeti. Obbo Lammiin dhimma hojiitiif mana akka bahanitti qabamani jedha. Ilmi isaanii dargaggoo Seenaa Lammii karoora dhokataa fi ijaarsa seeraan alaa Finfinnee fi Amaara wal tuksiisuuf qonnaan bulaan waardiyaa ta'uu hin qabu kan jedhu Injiinar Taakkalaa Uumaan Finfinnee daangeessuu dhabuun hojii buqqaatota garaagaraa danqee abukaattoon isaanii obbo Liiban Abdii immoo maamilli isaanii aksiyoona seeraan alaa hundeessuun qonnaan bultoota gowwomsee qarshii miiliyoona 60 sassaabuu akkasumas lafa hektaara 46 qonnaan bultoota irraa sassaabaniiru dhimma jedhamuun shakkamuun qabamuu isaanii BBC'tti himeera. Garuu obbo Lammii Taayyeen eenyu? Lafti jedhame yoo kan eenyuuti? Bara jalqabbii bara 2009 qonnaan bultoonni kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa Jamoo jedhamuun beekamutti lafa qonnaa qaban 6 fi namoonni biroo yookiin diyaaspooraa 9 waliigala namoonni 15 waldaa aksiyoona diyaaspooraa fi qonnaan bultoota Finfinnee misoomaaf kaafaman jedhamu hundeessaniiru. Waldichi qonnaan bulaan lafa isaarraa osoo hin buqqa'in misoomsuu akka danda'u, mana jireenyaa akka argatu, mana appaartaamaa akka argatuu fi aksiyoona keenyaanis fayyadamaa akka ta'uuf jedhamee kan hundeeffame jedhu. Qonnaan bultoonni miseensa waldichaa ta'an iddoo sanaa lafa kaaree meetirii 9,000 akka qaban BBC'tti kan himan obbo Tsaggaayee Diroo beenyaa kan mootummaan kaffaluun olitti beenyaa gaarii isiniif kaffalla jedhanii nuyis kanaan walii gallee waldaan kun uumame jedhu. Adeemsa hundeeffama waldaa kanaa keessatti namni gahee ijoo qabanii fi keessattuu namoota diyaaspooraa jedhaman gara waldichaatti kan fidan nama obbo Lammii Taayyee jedhaman akka ta'an qonnaan bultoonni BBC'n dubbise dubbatanii jiru. Waldaan aksiyoonaa kun tajaajila paarkiingii, qonna magaalaa, ijaarsa gamoo fi gurgurtaa shaqaxaa dabalatee dameelee hojii 7 ta'an irratti hojjechuuf heeyyama daldalaa baafachuusaa miseensa waldichaa fi yeroo muraasaaf immoo bakka bu'aa hojii gaggeessuu waldichaa ta'anii kan hojjechaa turan obbo Gullulaat Tashoomaan himu. Yeroo keessa namoonni biroon gara waldichaatti makamuun lakkoofsi qonnaan bultootaas 150 ol ga'uusaa qonnaan bultoonni BBC'n haasofsiise dubbataniiru. Obbo Lammii Taayyee eenyu? Akka odeeffannoo maatii isaarraa argannetti obbo Lammii Taayyee godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti yeroo dhalatan waggoota muraasa dura gara biyya Keeniyaa barumsaaf deemanii deebi'uu isaanii miseensa maatii isaanii kan ta'an BBC'tti himaniiru. Obbo Lammii Taayyee ogeessa seeraa yoo ta'an sagantaa gaaddisaaqaa OBN irratti dhiyeessuun beekamtiis nama qabanii turani. Yeroo dhiyootti ammoo koree araaraa fi nagaa furtuu wal dhibdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru
furuuf hundaa'e keessatti barreessaa olaanaa korichaa ta'uunis hojjechaa turani. Walitti qabaa boordii waldaa aksiyoona daldalaa qindaawaa Finfinnee ta'uunis dameelee waldichaa keessaa tokko kan ta'e dhaabbata televiziyoonaa Finfinnee Integrated Broadcasting olaantummaadhaanis hogganu. Fuula lamaan baddalameen jira. Waldaan aksiyoona diyaaspooraa fi qonnaan bultoota Finfinnee misoomaaf kaafamanii akka eegametti gara fuulduraatti tarkaanfachuu hin dandeenye. Yeroo eegamettis hojiin eegalamee qonnaan bultoonni faayidaa irraa argattu jedhaman argachuu hin dandeenye. Sababa kanaafis qonnaan bultoonni waldichaa keessaa bahanii lafa isaanii dhimma biraaf itti fayyadamuuf yeroo gaafatamanii walitti qabaan boordii waldichaa obbo Lammii Taayyee maqaa waldichaatiin dhorkaa mana murtii baasisuun qonnaan bultoonni waldicha keessaa bahuu barbaadan illee lafa isaanii akka hin fayyadamne dhorkuu isaanii qonnaan bultoonni ni komatu. Kun kanaan osoo jiru bara 2011 keessa waldichi irra deebiin maqaa isaa jijjiirratee waldaa aksiyoona daldalaa qindaawaa Finfinnee yookiin FIT jedhamuun hundaa'e. Warri bulchiinsa qonnaan bulaa fi diyaaspooraa wal ta'ee hojjechuu qaba. Waliin hojjedhaa nuun jedhani kan jedhan qonnaan bulaan BBCf yaada isaanii kennan hoggansi paartii badhaadhinaa sadarkaa magaalaa Finfinnee jirus waldichatti akka makamaniif qonnaan bultoota irratti dhiibbaa akka gochaa turan dubbatu. Siyaasa Finfinnee fi ODP walgahiin dhimma waldaa kanaas giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti taasifamuu isaa fi hoggantoonni paartichaa irratti argamuu isaanii qonnaan bultoonni ni himu. Haa ta'u malee waldaan bifa haaraan ijaarame kunis hojii qabatamaan qonnaan bultootaaf bu'aa buuse hin hojjenne jedhu qonnaan bultoonni. Lafti qonnaan bultootaa kun heektaarri 46 dallaa shiboon ijaaramee konteeneroota sibiilaa muraasaan alatti wanti irratti ijaarameeru hin jiru. Ani fuula lamaan baddalameen jira. Akkan lafa kiyyatti hin fayyadamne manni murtiin dhorkameera. Birrii koo yeroon gaafadhu immoo aksiyoonaadhaaf galeera naan jedhani jedhu qonnaan bulaan kabbadaa isheetu jedhamani. Lakkoofsi herregaa waldaa keessaa yeroo ilaalamu immoo maallaqa maqaa kiyyaan baasisee maqaa mucayyoo isaa keessa galfate jechuun walitti qabaa boordii waldaa aksiyoona daldalaa qindaawaa Finfinnee obbo Lammii Taayyee komatu. Laficha umurii keenya guutuu qotaa turre. Bara dargiiyyuu laficha qotachaan ture. Wanti itti amannee boru ijoollee keenyaafuu ni ta'a jenne yeroo akkana ta'u keessi keenyi baay'ee rifate jechuun qonnaan bulaan biraa obbo Biifaa Caakkaa BBCtti dubbatu. Qonnaan bulaan kun dabalataanis yeroo ammaa kanatti hojii dhabaa ta'uu isaanii dubbatu. Waldicha keessaa erga bahanii lafa qonnaa isaanii irratti hojii daldala mukaa hojjechuuf lafa isaanii irratti muka guursisuu isaanii kan himan obbo Gulilaat Tashoomee sababa dhorkaa lafichaa irratti kaa'ameen hojjechuu akka hin dandeenyee fi mukti isaanii jalaa tortoruu isaa BBCtti ni himu. Afaaniin kan haasa'an waan biraati. Kaayyoon duuba isaanii jirummoo wanta biraadha. Diraamaa jabaa qaamni mootummaallee beekudha jedhu obbo Gulilaat. Olmaan mana murtii obbo Lammii Taayyee maal fakkaata kan jedhutti yeroo dabarru yakkoota aksiyoona seeraan alaa hundeessuu, qonnaan bultoota goyyomsuu, qarshii miiliyoona 60 sassaabuu fi lafa heektaara 46 qonnaan bultoota irraa sassaabuu jedhanii shakkamanii hidhaarra kan jiran walitti qabaan boordii kanaa obbo Lammii Taayyee kibxata ganama mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa dhaddacha araddaatti dhiyaatanii turani. Beellama kibxataanis poolisiin ragaa namootaa sassaabaan jira qorannoo koo hin xumurre jechuun guyyaa 14 gaafachuun isaa abukaattoon shakkamaa obbo Liiban Abdii ni dubbatu. Manni murtichaas obbo Lammii Taayyee mirga wabii erga dhawwatee booda caamsaa 1 bara 2012tti beellame. Lakkoofsawwan herregaa baankii obbo Lammii Taayyee kan intala isaanii akkasumas kan waldaa aksiyoona daldalaa qindaawaa Finfinnee maallaqni akka hin sochooneef dhorkaan irratti bahuunsaas beekameera. Dhaabbatichi dhaabbata hin jirre miti. Waldaan kun heeyyama daldalaa kan qabu malee akka miidiyaalee hawaasummaa irratti haasa'amu dhaabbata hin jirre miti. Kaampaanii mootummaatiin beekamtii argatedha kan jedhan abukaattoon obbo Lammii kan ta'an obbo Liiban Abdiidha. Komii waldichi hanga ammaatti hojii hin seenne jedhuuf immoo kaampaanichi laficha erga fudhatee booda wayita gara hojiitti seenuu fedhu warri waajjira lafaa isaan himatanii akka rakkisaa turan dabalataan obbo Liiban Abdii ni himu. Kaampaanichi dafee hojiitti seenee qarshii akka fiduu fi bu'aasaa immoo abbootii aksiyoonaaf akka hin kennine gochaati turani. Kanaaf kaampaanichi yeroo argatee hojii hin hojjenne warri mootummaas isaan hojjichiisaan turre jedhu. Sababa kanaafis waldichi bara 2009 hanga 2011tti falmii seeraa keessa turuu obbo Liiban Abdii ni himu. Abukaattoon obbo Lammii Taayyee dabalataan qaamoleen mootummaa laficha mana amantaa fi hojjettoota waajjiraalee mootummaan gurmaa'aniin laficha kennaa turuu isaanii fi lafichi namoota birootiif akka hin kennamneef waldichi kanaafis mormii irra turuu isaanii himu. Miidiyaa hawaasummaa irratti akka
waan obbo Lammiin laficha ofiif qabateetti haasa'amaa ture. Garuu dhugaan jiru isa natti hin fakkaatu. Dhaabbanni kun kan obbo Lammii miti. Akkuma nama kamiyyuu isaan dhaabbaticha hooggananii bulchaa jiru. Dhaabbanni kun ammoo diyaasporaa fi qonnaan bultoota 150 ol gurmaa'an of keessatti kan qabatedha jechuun ilmi obbo Lammii Taayyee dargaggoon seenaa Lammii BBC'tti himeera. Bulchiinsi magaalichaas dhimma lafa hektaara 46 fi waldaa aksiyoona daldalaa qindaawaa Finfinnee biiroo dhimma nagaa fi tasgabbii magaalaa Finfinneetti qabamee jiraachuu yeroo himamu, qotee bulaa karaa adda addaan dogongorsiisuun akkanumallee sodaachisuun lafti hektaara 46 qabameeti jira kan jedhan hoogganaan biirichaa Komishinar Addunyaa Dabalaa qorannoo irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef lakkoofsa shakkamtoota to'atamanii himuurraa of qusataniiru. Kaampaaniin maqaa isaa dhahame kun qaama ilaallatu irraa beekamtii argatee jira. Kan nuti qulqulleessaa jirru waa'ee beekamtii dhaabbatichaa osoo hin taane akkaataa lafti magaalaa qonnaan bulaa irraa ittiin fudhatame akkanumas harka ittiin galchan seeraan ala karaa jedhuun qorachaa jirra kan jedhu komishinarichi. Qotee bulaa fi diyaasporaan aksiyoona sana keessa galee akkamitti yakki isaan irratti raawwate wayita qorannaan xumurame akka uummataaf beeksifnu abdiin qaba jechuunis himu. Dhimmicha keessa gahee qabaachuu aangawoota mootummaa fi hojjettoota dhaabbilee mootummaa biroo kan gaafanne Komishinar Addunyaa karaa bulchiinsa magaalaa beekuun raawwatamuusaa hanga ammaatti wanta irra geenye jiraachuu baatus bifa adda addaatiin namoonni dhuunfaa mootummaa keessatti gahee qaban dhimmicha keessaa harka qabaachuu isaanii qorannaan ni mul'isa jechuun komishinarichi ni dubbatu. Dabalataanis inni waan jiruu fi lafti kun bara 2009 irraa eegalee qotee bulaa irraa fudhatame malee otuu namoonni mootummaa keessaa harka qaban keessa jiraachuu baatanii hanga kanaa deemuu hin danda'u jechuun komishinarichi himaniiru. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 hanga yoonaatti waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa dhimma lafa magaalaa Finfinnee hektaara 46 irratti barreeffama aangawoonni mootummaa harka keessaa qabaachuu isaanii mul'isu kan isiniif hin dubbise yeroo ta'u, isinii fi waa'ee wanta kanaa yaada kanaan dura qabdan komentii jalatti nuuf qoodaa jechaa dhimma kanas waliin hordofnee nuyis kan isin beeksifnu ta'uu isinitti himaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti rabbi addunyaa kanaaf araara haa buusu jechaa nagaan tura.